Allahumma amiin. Hayyee iyyannoo jalqabaa dhiyeessati. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaya jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaa kiyya himachuun barbaadu. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Ani intala waggaa 27ti. Hanga ammaa hin heerumne. Heerumuudhaaf fedhii guddaa qaba. Nama 4 tufuudhaaf na gaafatee deebisaa narraa eegu jira. Afranumaan guddoo ergachuuf deebisaa tiyya narraa eegu jiran. Namni duraa gurbaa waliin baranne tokko. Asuma ganda keenya qubata. Gurbaan kun dalagaa hin qabu. Dalagaas hin fedhu. Maaliif dalagaa hin barbaanne jedhee gaafannaan warri digriin eebbifamee dalagaa dhabee taa'u jira. Warri dalagaa qabatee mindaa fudhatus mindaan isaanii harkaa gara afaanii taatee cinqamaa jiraata. Kanaafuu maal fayyadamuuf biyya kana keessatti dalagaa soqadha. Kaayyoon kiyya guddaan akkuma kamittuu biyya tanaa bahuudha. Gaafa biyya tanaa bahe ciniinnadhee dalagadha naan jedhe. Duuba eega kaayyoon kee biyyaa bahuu ta'e maaliif fuudhaaf na gaafatta jedhee gaafannaan hanga rabbiin nu jiraachise asitti wajji jiraannee gaafa rabbiin hulaanaaf bane maatii kee biratti si dhiisee si biraa deema. Achitti haala mijeeffadhee bakka jirutti si yaammadha naan jedhe. Namni lammaffaa kan fuudhaaf na gaafate ammoo biyya Arabaa jiraata. Telefoona kiyya namarraa fudhatee natti bilbilaa oola. Ati silaa biyya namaa jirta akkamitti na wajji jiraachuuf deemta jedhee gaafannaan achi dhufee nikaa hidhannee hanga takka si bira tura. Achi booda biyya Arabaatti deebi'ee dalagadha. Jidduun haala mijeeffataa deddeebi'aa si ilaala naan jedhe. Namtichi sadaffaa ammoo biyya Ameerikaa jira. Innis telefoona kiyya fudhatee natti bilbila. Takka bilbilaan sa'a tokko ol natti haasawa. Biyya namaa osoo jirtu akkamitti na wajji bultii ijaarta jedhee gaafannaan yoo atummaan tolee naan jette ammuma ka'ee dhufa. Nikaa hidhannee haruuza goonee yeroo muraasa si bira turee as deebi'a. Eegaas dhufee booda waraqaa siif eegala. Yeroo gabaabduu keessatti naa dhufta naan jedhe. Kan afraffaa qonnaan bulaadha. Baadiyyaa niitii qaba. Magaalattis mana ijaaree qaba. Mana magaalatti ijaaree kanatti si galcha. Torbaaniin dhufaa sirra naanna'aa naan jedhe. Jarri afranuu warra ibaadaa qabu. Aalimas ta'uu baatan warra salaata jabeessu ta'uu isaanii hanga takka mirkaneeffadhee jira. Jara afran kana keessaa mee kan filachuu qaba. Yaada qalbii tiyya tasgabbeessu akkanaaf dhiheessitan abdii guddaa qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa Taan Usmaan. Miyyoon tun bareedduu ta'uun ooltu. Zamana dhalaan hedduun heeruma dhabdee rakkatte. Isiin nama 4 arkattee kan keessaa filattu wallaaltee rakkatte. Bareedina fuulaa qofaa miti. Tarii nama haala gaarii qabu tan gandi guutuu ragaa bahuuf ta'uu malti. Intalti akkasii immoo akkaan barbaadamti. Dhuga jette. Dhiirti hedduun dhalaa akkasii barbaaddi. Dhalaa dhiira wajjin mul'an tan hamtuun isiin dubbatamne feeti. Hayya akka hundattuu ati jara afran keessaa kan filtaaf? Akkaan ayyaadutti namticha qonnaan bulaa sanitti osoo heerumtee gaarii natti fakkaata. Maaliif isa filteef sababa quubsaa qabdaa? Sababa quubsaallee qabaatuu baadhu. Jarri biyya alaa jiran lamaan qaamaan isiin garre. Yookiin itti dhihaatanii namoota isii cinaa jiranirraa waa'ee isii hin barre natti fakkaatan. Akkasumas namni alaa dhufu kuni nama waan hedduu keessa dabree fi hegerees carraa hedduu qabaatu malu. Gaafa isaan biyya dhufan firri isaanii yaada isaan jijjiirsisuu danda'an. Isaanis eega isii fuudhan booda Suudii fi Ameerikaatti deebi'anii yaada jijjiiratu malan. Naaf hin taane yaadni kee. Mee maaltu siif hin ta'in? Atis yaada qabatamaa dhiheessii mormi. Akkanumatti usanii naaf hin taane jechuun akkamitti taati? Waan hedduu tilmaamaan dubbatte. Akkas ta'uu malan, akkas ta'uu dandayan, eega isii fuudhanii booda deemanii yaada jijjiiruu malan jettee waan akkanaa dhiheessite. Duba nuti tilmaama dubbanna malee wahina biyyii taanee waan if dura dhufu himna. Walumaa galatti filannoon kee kun ana biratti sirrii miti. Hayyee waan sirrii ta'uu dhabeef himigaa. Intala dhiira 4 argattee kan keessaa filattu wallaalte nama jaartii qabu filteef. Bakka dubartii buutee yoo laalte filannoon kee kun inuma ajaa'iba. Bar yeroo hedduu intalti dhiira jaartii qabutti heerumtu intala waan wahiitiin dirqamte yookiin ammoo intala filannoo dabalataa dhabde. Malee intalti dubraa tan amma dura heerumin dhiira jaartii qabu filannuma keessaa hin galchitu. Arra yaadni kee hin taane fari'a. Maaliif hin taane? Hin taane yaadni kee kun. Atis akka dubartoota zamanaa dhimma jaartii lamaa kana mormuuf deemta? Abadan waan rabbiin heeyyame maaliif morma? Abbaan fedhe ka dandeettii qabu lamaa miti 4 fuudhuu mirga qaba. Kun waan rabbiin heeyyame. Duuba maali rakkoon namticha kanaa? Jaartii biroo baadiyyaa qabaatuun diliidha? An diliidhan jennee bar. Maal jettere? Hey maaliif wal fixxan? Abdunaasir baga dhufte. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Hayyee Abdunaasir baga dhufte. Barmormii keessan alarraa dhageeffachuutu jira bar. Hayyee atoo akkam jettamee dhimma kanarratti? Anis yaada kee deeggaru Usmaan. Intalti tun namticha qonnaan bulaa jaartii baadiyyaa qabu kanatti heerumuu qabdi. Isatu jarataan afranuu siif caala. Ajaa'iba rabbii har'a dubbii akkamitti nu qabate? Namticha kanaan firooma qabdan isa? Nuti eessatti isa beena. Waanuma nuuf mul'ate dubbanne. Mee Abdunaasir ati maaliif namicha qonnaan bulaa kana filte? Sababaa kee himi. Intalti tun amata 27 waggoota 3 booda yoo rabbi fedhe amata 30 guutti jechuudha. Yoo rabbiin bultii siif katabee jiraate waggoota 3 kana keessatti heerumtee dhandhama jaalalaa arguu qabdi. Kanaafuu yeroo qabdu kanatti fayyadamuu qabdi jechuudha. Ani heerumuu qabdu yoomiin jedhe?
sababa isin nama lamaa walii galtanii namticha jaartii biroo qabu kana filtaniif tunaa galuu dide. Arra dubbiin hin taane ifirraa dhiisi fariyaa. Nu lamaan sababa gahaa dhiyeessinee bar. Sababaan isin dhiyeessitan quubsaa miti. Ana biratti fudhataman qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Turtii yeroo dheeraa booda gama Nuural Hudaa dhufte. Baga nagayaan dhufte. Aamiin isanillee baga nagaan na eeddan. Yeroo gaarii dhufte abbaas keenya. Dubbii nuti irratti wal dhabaa jiru tana dhageesseemi. Sanum dhaga'ee dhufeemi anillee duuba. Ati namticha kam filtaaf mee? Hangam kiyyaan filannoo keessa lachuun hin deeggaru namticha Ameerikaa jiru kan filaafi. Haaya yaadni addaa tokko argame. Mee sababa isa filteef nuuf ibsi. Ilaali intalli tun biyya jirti. Heerum qofa osoo hin taane jireenya wayyaa qabus ni barbaaddi. Namtichi biyya faranjii jiru kun yoo waan birootinis isi gammachiisu dadhabe yoo xiqqaate akka jireenya ofii jijjiirtu isi gargaaruu ni danda'a. Yoom waraqaa fixee fi biyya faranjii baases waan guddaa. Abbaas dogongortee jirta. Biyya faranjii dhufuun qofti milkii miti. Bultii jechuun wajjin buluudha, wajjin rakkachuudha, wajjin baqachuudha, wajjin gammachuu fi gaddas qooddachuudha malee sammuu baqaatee walitti makamanii wal sakaaluu miti. Namni biyya ofii keessatti irra kabajaa qaba. Abdunnaasir dhugaa jirtu walitti himuun gaarii natti fakkaata. Dhiiraa fi dhalaa biyya jiran keessa 90% osoo carraa argatanii biyya faranjii deemuu fedhan. Tanaanis ni deeggara. Keessattuu shabaabni biyyaa hundi haala jechuun danda'amuun biyya alaa deemuu barbaadan. Osoo jennummoo fariyaa. Hayyee. Ati nu qofa walitti dhiiftee maaliif ustee laalta? Mee ati jara afran keessaa kan filtaaf? Ani waanuma isin jettan laaluu fedheeti malee nama tokko sin filu. Mee bakka intala tanaa bu'ii yaadi. Osoo carraan kun siif dhufe ati jara afran keessaa kan filatta? Tokkoffaa irratti gurbaa biyyatti dalagaa didee biyya alaa deemuuf hirriba dhabu san kaardii diimaatti kenna. Inni filannuma keessaa hun seenu. Namni biyyatti dalagaa didu biyya alaatis deemee waan dalagu natti hin fakkaatu. Tun akka tokko dhugaa fakkaatti. Lammaffaa irratti namticha qonnaan bulaa jaartii baadiyyaa qabu sanis filannoo keessan galchu. Maaliif? Sababaa qabdaa? Filannoo gahaa qaba kaa. Isa malee nama biroo kan jaartii hin qabne sadi keessaa filadhee heerumuu ni danda'a. Osoo dhiirri jaartii dhabee rakkatu sadi qophaa'ee na eeggatu maaliif ka jaartii qabu filadha? Yoo inni hundara nama gaarii ta'e hoo? Tun mata duree birooti. Eeyyattuun akkasitti adda baastee hin dubbanne. Garuu haaluma kamiinuu osoo dhiirri hin fuudhin qophaa'ee na eegu dhiira jaartii qabuun filadhu. Ana qofa osoo hin taane dubartoonni irra hedduun kanuma filatan natti fakkaata. Duub kam filuufi deemta? Ka Ameerikaa jirsun moo ka biyya Arabaa? Tokkos hin filu. Ani yoo rakkoo akkanaa keessa seene istikaaraa salaata. Filannoo rabbii kiyya irratti dhiisa. Yoo dhugaa rabbii kiyyaan mari'adhe inni karaarra na kaaya. Fedhinnaa qalbii tiyyaa guututti jalaa bahee akka rabbiin kiyya nama naaf caalu naaf filu kadha. Tana nuti hundi irratti waliif galla. Garuu nama lama kaardii diimaan ariitee jirtaa bara. Eega nama lama ariitee booda istikaaraa salaata jechuu? Lakki akkas jechuu kiyyaa miti. Yoo filannoo kiyyaan deemuu fedhe jara lamaan dubbadhe san kaardii diimaan ari'a. Yoo dhugaan dubbiin natti jajjabaattee nama keessaa filadhu wallaale ammoo jara afranuu akkasumatti dhiisee istikaaraa salaata. Waan irra naaf caalu rabbumatu beeka. Yoo istikaaraa salaatan fedhinnaa qalbii jala deemuun gaarii miti. Waan qalbiin feetu guutumatti dhiisanii rabbi irratti hirkatan. Achi booda rabbiitu karaarra nama kaaya. Waan cufaaf obboleettii hin taane rabbiin nam gaarii haa baasuufi ka haal gaariin isii bulfataa filuufi jenna. Allaahumma amiin. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nama hedduun istuudiyoo keessatti baay'annee dhimma tokko irratti wal mormuu kana lola dhugaan seenaa. Isinuma bohaarsuuf nama hedduun yaada tokko irratti hirmaanne. Dubbiin hamtuun nu biran jirtu. Hayyee hundaafuu isin jabaadha. Anaaf Abdunnaasir isinirraa yaana. Jabaadha. Qophiin keessan hedduu nama bohaarsa.